Koorichaan na jirtus miskinummaa tolaalte. Wayita konaa dabruun ooltu yoo lubbuun na jiraatte. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota jaalatamtoota ilmaan oromoo akkam jirtu nagaa keessani baga jiraattani arraa wanniin isinii fidee dhufe waanuma beekamaadha. Waanuma irra jirru waanuma guyyaa irra jirru kanaa fi waanuma kalee dhiingidde kanuma kana dhiifamaanilleen jidduudhaan badaa deebi'aa jidduu badaa deebi'aa haaluma jireenyaa tukkana arra wanni jechuu fedhu tokkoffaa hiriirri oromiyaa guututti jechuun hin dandama. Magaalota gara 8tti arra hiriirri bahaa akka jiru hundi keessanuu argutti jirtanii. Tokkoffaan kana lammaffaa ammoo sheekota yookaatu warra afaan oromoo dubbatuus ta'e warra afaan amaariffaa likki walitti gadi muu dhufne arra. Kanaafiin dhufe jaalattanis jibbitanis jechuu. Katti aan immoo hayyoota teenya mana hidhaa keessatti hagarraa beelan jiran waa'ee isaanirraa isinii dubbadha. Seenaa YouTube kiyyaaf haaraa yoo taatan subscribe share like godha isiniin jaa. Ayyee gara yaada kiyyaatti gisee deebu tokkoffaa irratti jechuu akka oromiyaatti arras tahee dheengidda irraa ka'ee ittuma jira hiriirri akka gaariitti itti jira jechuudha. Maashaallah irraa magaalota oromiyaa hedduu keessatti hiriirri akka jabaatti jira. Gara yaabaluu fa'aatti arsii fa'aa shashamannee akkas hedduu hiriirri bareedaadha. Hiriira barattoota hiriirri kun immoo barattootaan ka'e waan ta'eef hiriirri gara barattootatiin dhufe bareedaadha jechuudha. Maal jennaan durarraallee duraanillee jechuudha bara wayyaanee sanillee hiriirri barattoota irraa ka'e haga wayyaanee fonqolchuutti ka'e jechuudha. Immoo hiriira kanaaf sababa ka ta'e tokkoffaa uffata kana muuvimentii keelloo kadhiyoo tana wanno labsamee ture isarraa ka'ee takka jee lammaffaa immoo jawaarfaan itti aananii nyaata didanii sadaffaa hiriiraatu itti aanee jechuudha. Kana jechuun inshaallah qabsoon amma jalqabdeetuun bakka guddaa akka geettu abdii qabnaa rabbirraa yoo rabbi jee wanni nama yaachisu garuu jidduu kanatti jawaarfaa ilaa irraa nyaata isaanii hin nyaanne. Mee nuti ganama nyaannee osoo misaan nyaatiin galgala gisee itti deebinu haga qaamni keenya dadhabu ni beektan. Isaan keessa warra qananii keessa ture. Warra nyaata barbaade akka fedhetti filatee biyya alaa keessatti nyaata fedhan xalabatanii nyaatuu turan jechuudha. Herra hedduun isaanii amma warri hidhaa san keessatti dararamu jiru. Garuu saba kiyyaaf miidhama saba kiyyaa osoo argu nutis kara maleen osoo badii takka hin qabaatin akkamitti hidhamna waan jedhurra mirga ifii kabachiisuuf mirga oromoo kabachiisuuf jecha beela isaaniitiin garaa isaanii hidhamaa jiran. Ilmoo isaanii gatanii maatii isaanii guutuu gatanii achitti hidhaa keessatti dararamaa jiran jechuudha. Isaan gaafa biyya galanillee jawaar gaafa biyya galu ani rabbii kiyyaaf uummata kiyya malee mootummaa Itoophiyaan abdadhu jedhu dhugaasaati. Mootummaa Itoophiyaa waan beekuuf hin abdatu ammas abdataan jiru abdillee irraan qabu. Garuu uummanni oromoo kan inni abdateetiin biyya galisa maal godhuuf jira? Harka walitti mararnee ol deebinee taa'utti jirra. Mana keenya nyaata feene nyaannee akka feenetti rafnee jiraachuu jirra. Qabsoon akkanuma jawaar akkana isin barsiise warroonni duraan dabran nadhii gammadaaf warri dhabaman. Jaarraa abbaa gadaafa Aliyyii Cirriifa warroonni oromiyaa guutuurraa duraan qabsoo tanatti dhabaman akkana nu barsiisani. Akkanatti akka qabsoofnu nu barsiisani osoo hayyuun keenya mana hidhaatti nyaataaf dhugaatii dhabanii hidhaa meeqa cinqii badii takkaan maletti hidhamanii jiran ol deebinee teennee nyaannee dhuguun sirriidha. Qabsoon oromoo akkana qabdi. Warri nu dura dabre akkana nu barsiisanii du'ani. Warroonni hiccitii fuudhanii garatti ganyaataniiti duunu wajji duuna jedhanii dirqamaan mirga ifii kabachiifatuuf jecha waa meeqa godhan. Arra garuu nuti ka'ammaa kun maal godhutti jirra? Isaan achi hidhamanii nu asii akka feenee jiran. Akka fedhan haa ta'anii akka dantaa isaaniiti jechuu fakkaatti dubbiin tun amma. Isaan eenyu fidhaman isin akkamitti ol deebitanii teettan hiriira wajjin guyyaa 2-3 hiriira baatanii sanduuba manatti deebitan. Ka biyya alaallee daasbooran ka'a daasboora irraa namni waa dhagaa gisee amma namni biyya alaa jiraachuu Ameerikaa Awustiraaliyaa jiraachuu kan keessan akka waan guddaatti fakkaata waan ati takka qabsiifte si jala ka'an. Garuu warroota biyya Arabaa jiruu fi yookaan Afrikaa tana jirtuu fi waa Itoophiyaa tana xiqqoo yoo taate malee namni hedduminaan onnoon jiru jechuudha. Isinirraa kibriin isinirraa warri daasbooraa kaa'atii kibriita qabsiisaa uummata keenya kakaasa.
baatii meeqa natsaa hidhamutti jiran murtiin takka irratti hin kennamne badii isaanii arganii badii ofii saniin ta'aniiti murtii eeggatutti hin jiran kun biraa du'ee dhabame isaan mana hidhaatti hidhamne san bira nyaata dhabanii achi akkas ta'utti jiran gizee namni nyaata fedhe nyaatee akka fedhe jiraatu kanatti Oromoo akka kanaan bilisummaa eessaa dhufti akka kanaan akkamitti wal taanee nama tokko taaneetiin mirga keenya kabachiifan nuti dhufaa dabraan numarratti caffaran numa akkuma fedhe nu godha gizee hundaa nutillee abbootii fi akaakayyoonni teen akkanatti turanii abbootii keenya nutti saas dabre ilmaan teenya dabru deem gabrummaa tana hagayoon baannee jala ciifna jalaa kaa yaa Oromoo jalaa kaa ati hayyoota tee mana hidhaatii baafadhu yaa Oromoo osoo agartuu ijji teessin badini ija nu balleessuu deemanii jarri dhiirummaa ifiitiin jabummaa ifiitiin waan kana hunda godhutti jiranii nuyi ala jiru warra hidhamin kanarra isaanii achi hidhame santu qabsoo ajaa'ibaa keessa jira hidhamanillee qabsootti jiran namni guyyaa takkaa lamaaf nyaata numa dhiisa ilaarraa nyaata dhiisanii jiran amma boodallee yoomitti akka nyaatan wanni beekamu hin jiru isaan mirgi keenya haga kabachiifamu gaafin nu gaafa naga nu deebi'utti hin nyaannu jechuu jira kana jechuun itti cittanii bakka waan qabatan san gadiin dhiifnuu bakka nuti akka keessanii miti kajoo nutti mutti jira saalfannee jira amma nu saalfachiisanii jiraniiru akkam ta'uu qabna nu isaan achi keessaa fakkeenya guddaa nu ta'u jiran nuti immoo ala teennee homaa godhutti hin jirru maaliif akkanni osoo nu agarru Jawaar faaduu hin qaban osoo nu agarru Hamzaan faaduu hin qaban osoo nu agarru Baqqalaan faaduu hin qaban waan takka godhuu qabna ka isaan qabsoochi keessa isaan godhu jiran sun nutillee hiriirri amma Oromiyaa keessatti buqqa'e kun barattootan jalqabee qotee bulaa fi Oromoo haa ta'e hundi itti makameetiin hiriira tana haga dhumaatti fufsiifne haga hayyoonni keenya achi keessaa gadi ba'anitti haga isaan furmaata tokko argatanitti haga dhiini haa caalutu iyyuu nu ba'utti callisuu hin qabnu maal hiriira guyyaa lamaa sadi buqqaaftanii san booda manatti deebitanii teettanii nyaattanii dhuydan isaan algaa gaariirraa bu'anii sababa keessan taifii keessatti rakkataa jira qilinxoo cinqamaa sanitti isin garuu akka feetanii ciiftanii nyaattanii dhuydanii akka feetanii jiraatu jirta yaa Oromoo akkamitti taakke kun isaanis namuma akka keessaniiti namuu jireenya mataa ifee akka fedhetti jiraatu hin dadhabne garuu sabni kiyya osoo cunqurfamu osoo sabni kiyya miidhamu miidhama saba kiyyaa argaa ka'eetiin manatti deebi'ee tiyya jiruu kiyyan geggeeffadhu jechuu takkatti isaan gubu jira inni immoo wanni kana godheef gaaf duraatu wanni Hacaaluu ajjeesee ammallee itti deebi'ee Jawaarin faa qabuuf mala Jawaarin faa qabuuf fidateeti malee badii takka godhaniiti guyyaa gaafa jalqaba qabamanni irraallee badii takka hin qaban isaan wanni isaan godhanii jiru Jawaar faa kasaan bira tare immoo akka inni wannoo keessatti filannoo keessatti hin hirmaanne waan barbaaduuf Abiyyi Ahmad wanni waan kana hunda godheef akka namni Jawaarin jaalatu beeka Jawaarin likkitti akka filatamu waan beeku waan kana godhu jira jechuudha nuti immoo mana hidhaa keessatti osoo jarri dararamanii akkamitti ol deebinee teenya wanta Oromoo likkitti itti yaadu qabdan kana dhibe immoo kana dhibe akka ajaa'ibaatti warri gaafa Yaasin Nuuruu fa'a Ahmaddiin Jabal fa'a sheekkota teenya tagizee wayyaanee san akkasii harka duubatti hidhamanii waa meeqa tahanii isaan achi cinqaman Hamzaa Booranaa fa'a reediyoo daandii haqaatiin lallabee sagalee isaa lallabee dimxaachanii sammaa jedhanii gaafa dubbataa turan san jechuudha. Lallabee fi waa meeqa tahee halkanii guyyaa irriba dhabee waa meeqa tahee sagalee isaati bombii tageessu saniin wayyaanee harkaa isaan baasee jechuudha. Arra isaan ka'aniitiin bakka hantuuta bishaan buute ta'an sheekkota keenya arrabsuu barbaadee miti isaan tuquu barbaadee miti garuu dhugaan jirtu ta'an akkamitti dubbachuu dhaban akkamitti dubbachuu dhabdan maaliif dubbachuu dhabdan isaan isiniif jecha waa meeqa ta'anii gizee isinii dhamtaasan kun Oromoo miti hin jenne sheekkota teenya nama mirga sarbame kanaaf dubbachuu qaba jedhanii gabbaanii isinii dubbatan Jawaaris achi isinii dubbatu ture maaliif dhayxanii Hamzaa faa Jawaar faa dhayxanii ijoolleen nana nyaadha nama garaa nyaate qabsoo sanitu deema maan jenaan maa dhayxanii dubbisina maal keessa jirta maan jenaan maan jajjabeessina kalee isaan isiniif jecha waa meeqa ta'a turan har'a ammoo isaan hidhamnaan isin warra maallaqa yookaan warra aangoo qabu jala deemtan har'a aangoo Abiyyi harkaa qaba kilaashii Abiyyi harkaa qaba Jawaariif Hamzaa wanta kan qabanii mana hidhaa keessa jiranii ka waa qabu kana jala deemuu qabna yoo Rabbi fedhe bar ka ol ka'e gad deebise ka gad bu'e immoo ol deebise rabbiin bar akka namaan dalagu bar akka namni jeesan rabbiin hin godhu wallaahi rabbiin akka namni godhe san hin godhu Jawaarii kana fuudhee mootummaa godheeti ka ol bahe san rabbiin miila isaa jala deebisuu danda'a gartanii mi wayyaanee qilinxoo
ilmaan oromootiif ijaarte rabbiin isii keessa galche rabbiin waan godhuun beekamu. Jawaarin gizeen ala jiru san leellisuu turtan leenca keenya maalii keenya akkasii kan arri inni dhamnaan jawaar kalaasii dhame amma booda homaan hin godhu jettanii jalaa zorri jettanii karaa biyyi keessanii deemtan. Abiyyi kanallee rabbiitu harkaa qaba. Mootummaa abbaa irree fir'aawuna irra laala. Rabbiin dhabama godhe. Inshaallah kanallee dhabama godhu isaa waan hin oolle. Nama obboleessi isaa nyaatu rabbiin eessanuu isaan gahu. Obboleessi isaa nyaate jawaar obboleessi isaati. Obboleessa kiyya jee gaafinna si Ameerikaa dhaqesan akkasitti hammatee ifitti qabee isaa fi lamma magarsaallee hatta zinnaashii saree sanillee ifitti hammatee akka obboleettii isaatti itti gammadee jechuudha. Amaneetiin ka'eetiin biyyatti galee jechuudha. Bulguun sobeet harkatti galfate obboleessa kana. Inshaallah jawaarii mabaa Hamza faani baan Baqqalaan faa baan hundi isaanii baan garuummoo warri kana gootan kun itti gaafatama seenaa jalaan baatan wallahi. Awwarriin aara isinitti qabu warroonni bara wayyaanee hidhamaa turtan jawaarii fi Hamzaan faa isinii lallabanii isin baasan har'a isin manatti ol deebitanii ilmaan teessa wajji jaartii teessa wajji jireenya keessa mootummaa isinitti toloo akka gaarii jiraatu jirtan isin wanni an aara isinitti qabu. Wallahi wabilla. Namni gizee rakkoo wajjin dhaabanne gizee gammachuu faayidaa takka namaa hin qabu. Hiriyaa keetis nama si yaadus fira katellee ka agartu gaafa rakkatti. Karakkoo tana keessatti sigatti yoomifuu si homaa si hin godhu faayidaa takka hin qabu. Gizee isaan rakkatan kan akkamitti bira hin dhaabbanne. Gizee isaan waan qabatan dhabanii rabbii tokkocha malee uummata kiyyaaf dadha jedhan uummanni isaanii homaa godhaa hin jiru hin agarre. Isin akkamitti sagalee ta'uufii diddan. Ahmaddiin Jabal mootummaa walitti dhiyeenya qabda sa'a tanatti akkamitti sagalee tantee dhageessisuu qabdi yoo xiqqaate followeera meeqa qabdanis yooma sooshaal miidiyaa feesbuukuma kanaan iyyuu loluu eegaltan yoo sagalee keessan dhageessiftan mootummaan isin hin dhaga'u. Itoophiyaa tana keessatti namni isin beeknee jira sheekota gurguddoodhaare gara Oromoonittis ta'e kara kaaniti. Maaliif hin dubbanne maaltu nu gahee dantaasaati jechuudha. Dantaasaatiin maal isaa meeqa hidhaa meeqa keessa harka keessan kasu duubatti deebi uffata adda shororkeessaa jedhanii isinitti diransan isa kasinirraa baase akkasinirraa baase isin namatti as deebitan isin godhe. Baqqalaa Garbaa gaafsanis isin wajji hidhamaa ture har'allee deebi'ee hidhamaa jira. Akkamitti kun hiriyaan keessan kan isinirraa hidhame akkamitti garaa isin nyaatuu dida akkamitti garaan isin hin gubanne teessanii nyaatanii dhuydanii algaa feetanirra ciiftanii jaartii teessanii ilmaan teessa hojii keessan bashannantanii jiraattan isaanillee akkuma keessan ilmaan akka keessanii qaban akkuma keessan jireenya akka keessanii jiraachuu fedhan. Wanni kun maaliif isinitti dhagahamuu dide isin ilmoo namaati miti. Ilmoon namaa yoo tanan beekne maali faayidan isin yoo tana waliin yaanne maali faayidan. Maaliif seenaa wajjin dabarsitan maa dagattan. Warroonni asii kaatanii hajjii wajjin jawaarii wajji dhaabattan arreessa jirtan. Hamzaa Booranaa akkasii ofii qabdanii obboleessa keenya maalii kenna arreessa jirtan. Obboleessa keessanii barka hidhamee cinqaa keessa jiru. Arreessa jirtan. Gammachuun gizuma wajji bashannanan qofa. Gizee rakkoo keessatti illee namni yoo waliin yaadatiin obbolummaa fi jaalalli takka hin jirtu. Immoo akka rabbi namatti mure akka namni namatti mure rabbiin namatti mure. Rabbiin inshaallah jara kana baasee nu gammachiisa. Gaafsan immoo as baatanii daawwaa nutti hin godhina. Rabbiin akkana jee jenna. Afaan hin qabdan arra dubbadha yoo afaan qabaattan. Haqaan malee itti hidhaman ijoolleen tun haa baatu jaa dubbadha. Warri qeesillee warri musliimarree hundi keessanuu. Gaafa jawaarfaa waan takka ta'an as baatanii jawaarii keenya du'e maalii gan rabbiin nutti hin godhin immoo. In dhageenyummaan booda yoo ka waan isinitti himne dhageessan taate yoo ka rabbiin humna isinii kennee sagalee isinii kennee kana dubbachuu feetan taate arra gadi baa dubbadhaa. Ijoollee tanallee beelaacha dhumu jiranii mirgi isaaniitiif dubbadhaaf. Hiriira amma jalqabe kamallee akka itti fufeetiin mootummaa bira sagaleen kun gahee mootummaa furmaata tokko godhaaf. Waan kanan goone uumaa daawwa fi maali isin nutti himta takka hin jirtu hin dhageenyu amma booda. Rabbiilleen bara haqarratti wal gargaaraa jee dhararratti waliin gargaarina jee jarri kun badii takka qabdu mirga uummata ifiitiif hidhamte malee wanni jarri goote hin jiru. Isin galtee ilmaan Oromoo. Warri sagaleen kiyya kun isin bira ga'ee kana dhageessan taate sagaleen kiyya kun akka isaan bira naa ga'u naa godha. Tanumaan jechuu fedha. Waa'ee hiriirallee akkasumatti itti fufuu qaba. Waa'ee kanaallee akkuma isin jee ilmaan Oromoo akki itti jiran kun obboleeyyan teenya dhumutti jiran. Achi hiriirarrattillee arrallee fixutti jiran. Ijoollee hiriirarratti maal jechuu jirti warri bilchiginnaatu kalee nagaan hiriira bahee nagaan galee nutis karaa nagaatiin hiriira baanee nagaan galuu qabna jedhan laal. Sagalee isaan dhageeffatu jiran dhugaa isaaniiti. Akkanaas ni jedhu warri followeera gurguddoo qabdan warri feesbuuk irratti peejii guddaa qabdan hundi keessan bakka jirtanii dubbadha. Dubbadhaa ol kaa hin callisina. Dubbadha.
hin callisina obboleeyyan teenya warri dhumutti jiran kun akkanaa isiniin jaa yaada kiyyaa sumarratti isinirraa gabaabsa jabaadha wal jabeessaa obboleeyyan teenya tana rabbiin hidhaa keessaa baasee nu haa gammachiisu bakka jirtanii du'aa godha akkuma amantii keessaniitiin isiniin jaa hundi keessanuu galatooma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sooressaan jirtut miskiinummaa tolaalte. Wito kona dabruun oltu yoo lubbuun